Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gaaffilee miseensota paarlaamaa irraa kaaniif deebii kennani. Filannoo biyyoolessaa darbees milkaa'aa ta'uu himaniiru. Haa ta'u malee filannichi karaa nagaa akka hin gaggeeffamneef diinonni irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turuun jedhan. Paartiin badhaadhinaa filannoo darbee irratti taa'umsa persentii 85 ol dorgomuu hin qabu jechuun kan hafe morkattootaaf dhiisee jedhan. Morkattoonni persentiin 15 akka galmaan nutti haa hafu jennee morkattoota keenya hin dhiyeessin hafnees jedhan. Waan akkanaa biyya Afrikaa kamiyyuu keessatti hin argamu jedhan. Marii biyyaalessaa irrattis kan ilaalamu mootummaan aangoo irra jiru marsaa lama caalaa aangoo irra turuu hin qabu jennee dhiyeessineerras jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waa'ee rakkoo naannoo Tigraayittis dubbataniiru. Itoophiyaan hin kuftu warra kufan kaasti malees jedhan. Rakkoo nageenya naannoo Tigraay qaamolee sadiin kan hammaate ta'uu himanii waraanaaf dargaggoota dirqamaan guuruun rakkoo hamaa naannicha keessaas ta'us seeran. Namoota siyaasaa TPLF RTDA fi qaama alaa biraa jechuun rakkinichaaf warra sababa jedhaman himaniiru. Kaayyoo mataa isaanii waan hin qabneef ergama qaama biraatiin naannicha rakkoo keessa galchaa jirus jedhan. Tigraay keessumaa uummata jiraatu irraa dhalattoota Tigraay naannoo biraa keessa jiraatantu uummata Oromoo naannoo Oromiyaa jiru irraa Oromoo naannoo biraa keessa jiraatu. Amaara naannoo Amaaraa jiraatu irra warra naannoo Oromiyaa fi kaan keessa jiraatantu nagaa qabaas jedhan. Kanaaf ammoo itti gaafatama kan godhan naannoo Oromiyaa, Tigraay fi Amaaraa keessa hidhachuun qabsootti jirra qaamolee jedhaniidhas jedhan. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waa'ee hidhattootaas kaasaniiru. Waggoota darban mootummaan isaanii waltajjiiwwan marii 4,000 mijeessuu fi waltajjiiwwan 225 ta'an irratti kutaalee hawaasaa adda addaa waliin wal arguu kan himan Abiy Ahmed keessattuu waltajjii marii biyyaalessaan walitti bu'iinsi hir'achuu danda'eeraas jedhan. Erga mariin biyyaalessaa eegalee walitti bu'iinsi saboota amantaa fi naannolee gidduu ture irratus garuu ammallee gama nageenyaan mirkaneessuun hojiiwwan hafan jirus jedhan. Keessattuu hidhattoonni kutaalee biyyattii adda addaa keessa socho'an ammallee baandawwaniin deeggaramaa jiru jedhan. Bara weerara Xaaliyaanii irraa eegalee baandaan nu keessa seenee ammallee nu keessa hin baane jechuun ammallee qaamoleen alaa hidhattoota tumsaa jiraachuu dubbataniiru. Qaamolee baandaa jedhanii kunneen garuu maqaa hin dhoofne. Hariiroon mootummaa fi uummata cimaa wayita deemu sochiin hidhattootaas irrataa deemaa jedhan. Garuu hidhattoonni guutummaatti ni badu jedhanii akka hin amannes kaasaniiru. Nageenyi Itoophiyaa birqabaan yoo ilaalamu yeroo kamuu caalaa fooyya'eeras jedhan. Hidhattoota kutaalee biyyattii keessa socho'an waliin walitti hidhachuun mari'annee walitti dhihaachuun mari'annee rakkoo furuuf tattaaffiin ni taasifama. Isinis akka kana deeggartan nan abdadhaas jedhani. Marii dhugaa fi hunda hammate akka geggeessinuuf deddeebiin mana maree kanatti afeereera jedhan. Hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an hedduun mariidhaan karaa nagaan deebi'aa jirus jedhan. Obboloonni keenya hafanis karaa kanaan akka deebi'an dhaamaniiru. Itti dabaluun waa'ee yuunivarsiitii AI irrattis dubbataniiru. Yuunivarsiitiin AI madda mar Itoophiyaa fi Afrikaa keessaa kan dorgomaa hin qabnes ta'aa jedhan. Gaaffii dhimma barnootaa irratti miseensa paarlaamaa irraa ka'eef wayita deebii kennan mootummaan isaanii damee kamuu caalaa damee barnootaa milkaa'uu ibsaniiru. Hanga ammaatti oolmaa daa'immanii 35,000 ijaaruun dhaloota irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jiraachuu kan dubbatan Abiy Ahmed barumsa moodeelaa sadarkaa lammaffaa 35 ta'uu ijaaramus ibsani. Manni barumsaa moodeelaa sadarkaa lammaffaa maallaqa kitaaba ida'amuu irraa argameen karaa waajjira giiftii duree ijaarames jedhan. Dameen barnootaa rakkoo keessa galuu ilaalchisee yaada Dr. Caannee kaasaniif wayita deebisan rakkoon jiraachuu amananii garuu rakkoo waggootaaf walirratti tuulame hunda yeroo gabaabaa keessatti furuun akka hin danda'amnes himaniiru. Xiyyeeffannoon mootummaa isaanii sadarkaa yuunivarsiitii osoo hin taane sadarkaa gadii ta'uu kan ibsan Dr. Abiy Ahmed bu'uura
irraa eegaluun daa'imman barnootaan gara guddisuu irratti akka xiyyeeffatan himaniiru. Sadarkaa yuunivarsiitiitti ammoo saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffachuun baay'ina caalaa qulqullina irratti akka hojjetan himan. Kanaaf akka jalqabaatti yuunivarsiitiin AI Maddaamar jedhamu ijaaraa jiraachuu ibsanii yuunivarsiitiin kun yoo baay'ate waggaa tokko booda akka xumuramu kan ibsan Abiy Ahmed hojii eegaluu yuunivarsiitii qulqullina Itoophiyaa fi Afrikaa keessaa gita hin qabne taa'as jedhan. Itoophiyaan osoo deeggarsi namoomaa ishee barbaachisu sababa hanqina ragaatiin gabaasa hanqina nyaataa addunyaa keessa haftee jedhame. Itoophiyaan ragaa dhiyoo hanqina nyaataa hammaataa gabaasichaaf dhiyaatu kan ulaagaalee teeknikaa guutuu dhiyeessuu dhabuu isheetiin gabaasa hanqina nyaataa addunyaa kan bara 2026 keessaa qabxee jedhame. Kunis osoo tilmaamni biyyattiin amma walakkaa bara 2026tti bakka hanqinni deeggarsa nyaataa namoomaa olaanaan jiru keessaa tokko taatee akka itti fuftu agarsiisutti. Gabaasni gamtaan kan dhaabbata nyaataa fi qonnaa kan mootummoota gamtoomanii FAO fi sagantaa nyaataa addunyaa WFP'n akka jedhutti Itoophiyaan biyyootaa fi naannolee 18 ragaan hanqina nyaataa hammaataa irratti hin argamne yookaan ragaan jiru ulaagaa teeknikaa yookaan rakkoo nyaataa addunyaa fi tilmaama irratti hundaa'eetiin guunne keessaa tokko ta'uu ibseera. Gabaasicha qabsetti Itoophiyaan gabaasa bara 2025 haammateen kan turte yoo ta'u bara 2024 keessa namoonni miiliyoona 27 ol hanqina nyaataa hammaataa qabaachuu isaanii biyyoota 4 biroo waliin agarsiisee ture. Haa ta'u malee tilmaamni dhiyoo kana kan bara 2025 hin jiru. Hanqinni ragaa kun immoo sababa walxaxaa dhimmoota adda addaa kan akka ragaa walitti qabuu fi eeyyama argachuu dhabuu, hanqina maallaqaa fi ragaa walitti qabuuf dursa kennuu dhabuu irraa kan maddeedha jedhama. Mata duree hordoffii wabii nyaataa addunyaa irratti qacaruu hammaachuu isaa kan akeekkachiise gabaasni rakkoo nyaataa addunyaa. Gabaasni inni dhiyoo akka jedhutti maxxansi bara 2026 kun waggoota 10 keessatti baay'ina biyyootaa fi naannolee ragaa hanqina nyaataa hammaataa ulaagaa teeknikaa guutuu qabaachuu isaaniitiin xiqqaadha. Sirni ragaa kan deeggaramu amanamummaan isaa gubbaa garaa gadiitti balaarra jira. Sirna ragaa wabii nyaataa fi dhiyeessii nyaataa eeguu fi murtii ragaa irratti hundaa'ee dabarsuuf murteessaadha. Gabaasichi dabalataan akka akeekkachiisetti tilmaamni namoonni miiliyoona 266 addunyaa irratti bara 2025 hanqina nyaataa hammaataa keessa jiru jedhu akka fooyya'insaatti fudhatamuu hin qabu. Lakkoofsi kun gadi bu'uun isaa biyyoonni gabaasicha keessatti hammataman hir'achuu isaa agarsiisa malee fooyya'insi miti. Itoophiyaanis ragaatti dhabame keessaa tokko taatee jedhe. Haa ta'u malee Itoophiyaan xiinxala addunyaa kana keessaa yeroo haqamtu argannoon dhiyoo kana Famine Early Warning akka tilmaamutti biyyattiin amma adoolessa 2026tti biyyoota 5 uummata baay'ee deeggarsi nyaata namoomaa ariifachiisan barbaachisu keessaa tokko taatee turte jedhe. Dhaabbatichi akka tilmaametti namoonni miiliyoona 15 hanga miiliyoona 15.9 dhibbeentaa 10 hanga 15 uummata biyyattii sadarkaa balaa geessisu yookaan ariifachiisaa kan hanqina nyaataa hammaataa keessa jiru. Famine Worldness akka akeekkachiisetti Itoophiyaan sodaa haala qilleensaa haarawaa dura dhaabbata sababiinsa El Niinoo uumamaa jiru dhuma waggaa kanaatti bokkaa gaanfa Afrikaa fi Afrikaa bahaa jeeqaa jedhamee eegama. Bokkaan ganna kana bitooteessa caamsaa qonnaa naannolee baay'eef haala gaarii uumeyyuu kibba bahaa Itoophiyaa roobni dhibbeentaa 45 qofa gadi bu'eera. Haalli El Niinoo kanaan dura caalaa sanyii boqqolloo fi misingaa akka gadi bu'u naannoo bahaa Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa kaabaa bahaatti uumee ture. Dhaabbatichi akka akeekkachiisetti yoo El Niinoon itti fufee bokkaan ganna kanaa Finfinnee waxabajjii hanga sadaasaa dhabamsiisuu danda'a. Kunis callaa gadi buusuun hanqina nyaataa hammeessa. Akeekkachiisi walfakkaataan Climate Prediction and Application Center irraas darbes giddu galeessi kun roobni gannaa naannolee baay'ee Itoophiyaatti gadi bu'aa akka ta'u waan raageef haala namoomaa laafaa jiru irratti rakkoo biraa akka uumu sodaa jiru dabaleera. Tattaaffiin deeggarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti taasifamu sababa hanqina maallaqaa hammaataatiin dhiphina jala jira. Waxabajjii keessa UNICEF dhiibbaa
namooma waraanaa hanqina jijjiirama qilleensaa fi dhiphina dinagdeetiin hammaachaa jiraachuu akeekkachiiseera. Gabaasa haala namoomaa kan biyyoota bitootessaa fi ebla 2026 hammatu keessatti dhaabbanni Military Group kun nageenya dhabuun naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti jiru jireenya uummataa jeeqee gargaarsa geessuuf gufuu ta'aa jira jedhe. Kunis yeroo fedhiin uummataa olaanaa fi bal'aa ta'etti gargaarsa naannolee harka qalleeyyiitti qaqqabsiisuu dandeessaas jira jedheera. Oduu keenya itti aanuun gamtaa mootummootaatti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF ji'oota 6 darban sababa waraana Sudaan keessaan daa'imman 300 ol ajjeefamuu ibse. Waraana Sudaan keessatti ji'oota 6 darban keessatti taasifamaa tureen qofa daa'imman 300 ol kan ajjeefan yookaan miidhaa qaamaa irra ga'uu fi isaan keessaa baay'een isaanii haleellaa dirooniitiin yookaan xiyyaara nammaleeyyiitiin kan miidhaman ta'uu ejensiin daa'imman dhaabbata mootummoota gamtoomanii wiixata kaleessaa beekseera. Waraanni humna waraanaa Sudaanii fi humna finciltoota Rapid Support Force gidduutti erga ebla 2023 kaasee deemaa jiru. Akka gabaasa UNICEFitti waraanni kun amma naannolee Kordofaan, Darfurii fi naannoo Naayil Diimaa yookaas Blue Nile keessatti kan xiyyeeffate yoo ta'u miidhaa qaqqabe keessa 60 haleellaa dirooniitiin kan qaqqabeedhaas jedhe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Ameerikaan, Biriiteenii fi biyyoonni biroon yeroo humnoonni Rapid Support Force waraanni mootummaa magaalaa galma ga'iinsa tarsiimoo qabdu naannoo kaaba Kordofaan kan taate Obaid to'achuuf wal lolu keessatti gochisuu qindeessaa raawwatamuu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsanii turan. Wiixata kaleessaa Jeneevaa keessatti mana maree mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggaramu tarkaanfii biyyoota Yuurooppaa 5 dhiyaatee fi jeequmsa hammaachaa dhufe. Kan Rapid Support Force deeggartoota isaaniitiin naannoo Elbooyii keessatti qaqqabaa jiru balaaleffatu raggaasiseera. Tarkaanfiin sagalee caalmaa malee dhaga'e kun biyyoota baqattoota Sudaan keessa baqatan simataniif deeggarsi guddaan akka taasifamu kan jajjabeessu yoo ta'u waraana kanaan walqabatu kamiyyuu ni balaaleffata. Waraanni kun yoo xiqqaate namoota 59,000 kan ajjeese yoo ta'u namoota miliyoona 13 ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa mancaaseera. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaan qondaala mataa doolaara miiliyoona 325 fudhate du'aan adabuun dhaga'ame. Dhaddachi baha Chaayinaatti argamu qondaala bulchiinsa magaalaa waggaa 30 darbe keessatti mataa doolaara miiliyoona 325 fudhachuu isaatiif du'aan adabe. Yang Yooliin magaalaa Naajin keessatti bara 1993 hanga 2023tti gulantaa garaagaraan kan tajaajile yoo ta'u yakka waliin dhahuu, aangoo akka malee fayyadamuu, daddabarsa maallaqaa seeraan alaan galiin argate yeroo dhiyoo asitti isa olaanaadha jedhameera. Namni ganna 69 aangoo isaa fayyadamuun namoonni kontiraata ijaarsaa akka argatan gochuu, lafa daddabarsuu fi gatii itti baasuun gidirsuu fi maallaqaa fi wantoota gati jabeessa ta'an fudhataa tureeraas jedhe. Miidiyaan mootummaa Yang tarkaanfii pirezidaantii Xi Jinping malaammaltummaa irratti fudhataa jiraniin qoratame. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kun waraana, baankii fi sektoroota kan dabalata. Yang yeroo hojii isaa baay'ee Niijaan keessatti dinagdee fi misooma teekinooloojii irratti dabarse. Yakki raawwate akkaan jabaa fi uummataa fi mootummaa irratti kasaaraa guddaa geesseera. Dhaddachi Jaangichuu ibsa wiixata baaseen pirezidaantii Xi Jinping gara aangootti erga dhufanii tarkaanfii farra malaammaltummaa jajjabaa kan fudhatan yoo ta'u, warri isaan qeeqan ammoo adeemsa ittiin mormitoota siyaasaa ittiin caalchisiisanidhaas jedhu. Nama yakka maallaqaa waliin walqabatu dalage du'aan adabuun kan hin baratamne ta'us qarshiin yakkaan argame maallaqa Chaayinaa yuwaan miiliyoona 1 darbe du'aan adabsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf hoogganaan faayinaansii Chaayinaa Laayi Shiiyoomiin waggaa 10 keessatti mataa yuwaan miiliyoona 1.8 fudhachuun balleessaa jedhamee bara 2021 du'aan adabameera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jenna.